الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل فيا كيتي. نجار الحمد لله كنت نجارته. نجاب وني فرس مية أنا. إيه أنا maal taate jedhu si dhukkuba koronaa qabee jedhee uummatni barreeffamoolii gad oofuu jira. Kanaafis bilbila beekta sirraa baruu jedhee. والله يقولي لك أنا في أنا في جافة أنا اللي نجيل كوا يوم بوسي كان أركو في يو جولن هريو تانكي أتوم بسلاني نجافة نيجور ساتي Ayyee. كون سكرين شورتي قولني واتات دروانا تركني ما سنجري هتو بسلاني بسلاني يجور ساتي أنا سوران إسان بوسي قولني سوران كيا Ayyee. dhugaadha kan mana yaalaa keessatti ka'ame garuu ka'ammaa miti waggaa tokko dura yookiin lama dura fa'aa ta'uu danda'a yeroo duraan na dhukkubee ture hin beektanii waggaa hedduu akkas waggaa afurii oliif na dhukkubaa ture. Suuraa sanii fayyadamanii gama poostii godhanii maaliif akka poostii godhanii wallaahi naaf hin galu namni poostii godhe sunitti walitti dhufeenya hin qabnu yookiin dhiira ta'ee shamara ta'e illee waan irraa beeku hin qabu. Alaa kulli haalin amma gartee dhibee koronaa hin qabu ati uummatatu maqaa balleessuuf sakkabaa fi waraabanii suuraa gartee amma duraanii fayyaa dhabe sana argataniitu maxxansa madanii fayyaan qabaa jettaati. والله الحمد لله رب العالمين رب السلام ناقو أني نقان جرا يوم كسمون درات إنه نركوده إذا فاول قبته بوستي قلنا تفاي كاتماني أما توان تكورونا نقابة تنجرو وان تنادوكوبه من يعلاج كيسا جرو تنجرو إذا ليه دونا كسيادة جرا نكوان دوكوبه من يعلاج جرو تي لك أنا من يعلاج جرو ندوكوبه لنجرو أما تنقان كوا alhamdulillah yeroo baay'ee kun du'aan na hawa kun makiina rukute jedhanii dhukkubaan na hawanii du'aan na hawanii duudillee jedhanii poostii godha yeroo baay'ee maaliif akka ilaalcha akkana naaf hawanii maaliif akkana naaf yaadanii allahu alami anillee kan hin beeku rakkoo isaan narraa qabatanii والله كنون بكذي وابلة تجينا يعني كمان إذا خلاص Alhamdulillah wallahi hedduu rifadha akka nama tokkootti gartee jechuudha. Bu'aan barreeffama sana illee argee egaa barreeffama argee duuballee tokko obboleettii himti dhuftee na gaafattee dhuguma meetti dhiyoo jirtaa bilbilii gaafadhu maaltu qabee dhuguma dhibeen koronaa qabee jennaan oggasuma rifadhee si bilbilaa ture gartee alhamdulillahi rabbil alamiin kan du'a namaaf hawwus egaa waan hojii isaa rabbiin haa kaffaluu fi aljazaa bijinsi amal jedha namuu waan carraaqateen miindaa argataa kana egaa obboleessa keenya kan nama burjaajessu kanallee jechuudha. Rabbiin haa qajeelchuu qajeelumina kennuufis illee fayyaa kan kee ida'ee siif fayyisuun jedha obboleettii kiyyaa jabaadhu. Addunyaan egaa mokkora baay'atti silumayyuu agas qulqulleeffatuun hedduun gammadaa uummatni sagalee kan kee dhaga'uuf illee dhaamsa. Addunyaan tuni rabbiin lekkoon hojii addunyaan tun moomintoota mana hidhaatii kaaftoota kennaata ekkoon hojjedhedha. Mokkoromuun illee sunnaadha rabbiin nama jaalatus mokkora. Usman dhukkubsadhee illee alhamdulillahi rabbil alamiin. Fitinaan ana qofaa miti ambiyoota dhukkubsatee nabiyoota dhukkubsatee namoota nu duraa ergamoota dhukkubsatee anarraa hin jalqabamne. Wallahi rabbiin nama duniyaa fitinaadha gabaaf duzatii irratti mokkorame irratti sabbaree inshallah jazaa ishee argatu rabbiin nu haa taasisu. Obboleeyyan xiyyaa akkasuma yaadda'aa jiran cinqamaa jiran naafis bilbilaa jiran kan irraan kaasuu hin dandeenyellee akkasuma kan bilbilaa illee miseejii deebisuu hin dandeenye inshallah annagaa xiyyaa kan hin cinqamne rabbiin jazaa isaanii haa kafaluufi kan akkasuma immoo dhukkuba naa hawweesi kan du'a naa hawweesi rabbiin wallaahi rafaatuun har'a isin obboleeyyan kiyyaa miti anaa hin dhukkubsatti korona qabe mana yaalaa ciisti jedhanii suuraa kiyyaa mana yaalaa duraan na dhukkube koosii godhan anuun hirrifadhe. Rabbiin illee akkuma moomina tokko qalbii cabsuurra kaaba rabbii mana rabbii kan cabsuu wayya jedhanii. Subhaanallah rabbiin nu haa qajeelchu moomintoota obboleeyyan xiyyaa har'a qalbiin isaanii qabe rifatanii kaboohan jiranii. Wallahi yani yoo sagalee isaanii dhagahuullee biratti dhaga'ame yani akka nama tokko. Kanaaf yani warra akkas
نابيات كان ربي حاسرات أنجاني ربي ناسودات إن شاء الله وبليان تورثين كمان سنتين كمينا هي تينا أني نجان كمان إن شاء الله أوديفن أودونا ركوبين لنا وبليان تيوفيسيا إستين جحد ما براين كابوساني كان رواي نسوان رنا برا رابطة توري أمس نبرا رابطة جورا Egaan obboleewwan kiyya kan dhagaa jirtan sagalee obboleettii teenya Sumayyaa Tashoomaati fayyaan qaba jedhaa jirti. Egaa nama hunduma keenyatu suuraa sanaa fi ergaa sana argee rifatu jira. Kanaafuu isheen immoo dubbiin kun dhara jettee isinitti dhaammattee jirti. Dhuma irratti gartee jechuudha. Uummataan maal jettaa warra gartee jechuudha si jaallatan hunda isaaniitti ergaa gabaabduu daqiiqaa tokkoon caalee dhaammadhuuti. Egaa turtii gaarii isin jedha. والله أنا مرة ناس كمان نافيا ده دواي مش نبرة رابطة جورنا ربي جسد عني عاقفلوكي وروتا نجالة اللي ربي إنسان حاجة لتو أنا مو كإنسان نجالة أنا دجاجة